Akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoota koo akkamiin isiniin jecha nagaa kootii hundumti keessanuu akkam jirtuun isiniin jecha har'a immoo waan tokko irraa dubbanna jedheen deema. Innis maali? Dhimma waa'ee Jawaarii kana irratti dubbadha dheetananii. Waa'ee Jawaar Mohammad yeroo ammaa erga waa'ee uummata keenya waa'ee Oromoo maal dubbachuuf deema kan jedhu hundumti keessanuu sirriitti eegaa jirtu. Namni sirriitti gurra qisee Jawaar eegaa jira isiniin jedha. Jawaarii keessaayyuu maal dubbachuuf deema waa'ee dhimma uummata keenya waa'ee Haacaaluu waa'ee dinqisiisaa kan dheengadda adamsanii rabbiin immoo isa baasee Jawaarii waa'ee kanneen irratti maal dubbata keessaa immoo gizee mana hidhaa gizee Haacaaluu sanirraa ka'ee Jawaarii maal dubbate jennee eegaa jirra. Rabbi jedhee haalli immoo biyyattii Itoophiyaa amma keessa jirtu kanallee Jawaar sirriitti ibsuuf deema. Waan inni dubbatu maal akka inni dubbatu fa'a sirriitti namoonni hedduun eegaa jira. Anis eegan jira waan isaan dubbatu. Baay'ee tokko nusi hundi keenya eegaa jirra. Maal akka inni dubbatu maal akka inni waa'ee Oromummaa kana maal akka jedhu walumaan hubannaa. Dhiifamaan irratti bilbila beekananii saba saniiti. Keessaayyuu immoo icciitiin sirriitti wanti adda addaa yeroo kana baay'ee deemaa jira. Biyyattii Itoophiyaa keessa haalli amma yeroo kana akkamitti jira waa'ee kana sirriitti irratti dubbata waan ta'eef hundi keenya qophoofnee gurra keenya qisnee eeguu qabna. Samoonii kana affeerraa miidiyaa irratti kan dubbatu obbo Jawaar Mohammad jechuudha. Namni isaa wallaalee hin jira dheetanu yaadu namni mucaa xiqqaan illee sirriitti beeka. Kanaaf akkuma beekamu harri guyyaan ani garuu akka guyyaa gammachuu Jawaar erga biyyaa deeme yeroo jalqabaatiif miidiyaa irratti dubbachuuf reefu ta'aa jira. Duraan intarviis ta'ee hin jiru. Erga hidhamee Itoophiyaatti guyyaa tokkollee wanti inni dubbate hin jiru. Sababni isaa baay'ee sammuu keenya nu cinqaa ture jechuudha. Jawaar maaliif callisee Jawaar maal dubbachuu didee waa rakkateeti immoo akkamiin hin dubbanne erga biyya galee baay'ee haasa'aa ture. Isa kana irratti miidiyaa irratti kana amma miilana dhiyaachuudhaaf waa'uma dhimmoota mana hidhaatti dabarsee osoo hin ta'in haalli amma biyyattiin keessa jirtu kana inni isarraa dubbachuuf ta'a. Haalli inni itti deemu deebitee immoo uummata kanaaf fuulduratti maal akka ta'u fuulduratti immoo uummanni Oromoo kun maal akka ta'u hin bilisooma moo hin bilisoomu baay'ee jechuudha. Nuti durallee warroonni karaa hedduun kan qabsoo kan barbaadaa turan karaa tokkoon miti. Karaa dhibbaan duraa jennee amma dura viidiyoo kiyya irratti dubbadheen ture. Nuti Oromoo kan gaafannillee haquma keenya dhugaadhuma keenya gaafanne malee nuti biyya maalii akka namaatirra maaf adda taanee maaf hin bilisoomne kan jedhu dhumaatiin hundumti kan Oromoo sanyii isaa duguugaa turellee sababuma kanaati. Nuti waan namaa geenyeeti osoo hin ta'in waanuma ofiitiif namni kamiyyuu waanuma ofiitiif dubbate malee Oromoon waan namaatiif miti. Kanaaf immoo Rabbiin ammallee nu haa milkeessu. Haalli amma itti deemaa jiru kun akkam akka ta'e ammatti garuu tarii wanti Mohammad immoo wanti inni Jawaar Mohammad maaliif callisee an jettanii miilana waan tokko deebiisaa dhaggeeffachuu hin dandeessu. Viidiyoon isaanii yoo na qaqqabee poostii isinii godha akkuma na bira ga'een jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun immoo warrootni hordoftan argachuu hin dandeessanii. Kanaaf maaliif miilana hin dubbata waan ta'eef dubbii sanirraa waa hundaa hubachuu dandeenya maal akka ta'e. Hangasiif immoo sirriitti kaa qophiidhaniinna. Ani garuu gara kiyyaan gammachuu hamma kana gammadeen beeku. Isaanis immoo yoommoo viidiyoon sun gannuu dhiifamadhe baay'ee tokko qophiin eegaa jira. Namoonni hedduus akkuma kana
baay'ee eegaa jirtu nan beeka. Kanaaf agasii fi obsumaan akkanumatti eegaa yookaan har'a yookaan boru ta'uu danda'a hin beekamu. Guyyaan affeeramanii wanti isaan dubbatan hundumtuu dubbiin isaanii nu bira gahu. Kanaaf malee waan biraatiif miti. Rabbiin bakka jirutti uummata Oromoo hundumaa kan biyya keessatti illee kan biyya namaa keessa jiran illee Rabbiin ergitee nagaa haa buusu, biyya keenya illee Rabbiin nu haa bilisoomsu. Akkanumatti goomititti namni bakkee keessa deemu osoo biyya qabu akka nama biyya hin qabneetti miskiina jedhamee biyya namaa keessatti jiraatama. Keessaayyuu kan biyya Suudii sayyoo laaltanii jettanii isin gaddisiisaa. Biyyuma faranjii sana wayyaa xiqqoo ishee mirga guutuu qabda. Garuu baay'ee tokko walgahii irratti garuu wanti Jawaar haala akkamii keessa ture namoonni kamiyyuu hin beektanii. Duraanillee waa'ee dhimma namaatiif miti kan mana hidhaa keessatti illee sababa tokko malee kan mana hidhaa keessa turellee kan oromummaaf jechuudha malee oromummaa isaatiif malee oromoodhumaaf dubbateef malee wanti duraanillee hidhame badii tokko balleessetii miti. Wanti inni duraan haasa'aa ture jechuudha hundumti isaayyuu wanti duraan dubbachaa ture baay'ee jechuudha. Sababuma duraanis waan oromummaa dubbatuudhaaf hundumtuu jechuudha. Obbo Baqqalaa Garbaallee ta'ee namoonni siyaasaa hundumaa jechuudha. Sababuma saniititti kan gisee hundaayyuu mana hidhaa keessatti dararaman malee dhimma isaan dhuunfaa isaaniitiif miti jechuudha. Kanaaf isinis immoo agasiif immoo obbo Jawaarii keenya umrii nu dheeradhu nuuf jiraadhaa. Ammallee Oromoon isin qabdi, isinuma abdattee jirti. Bilisummaan keenya illee Rabbiin nu haa bilisoomsu. Akkasumatti ammallee immoo qabsoo keessan ittuma fuftuu suutuma suutan guyyaa tokko Rabbiin immoo nu milkeessaa jedhee yaada. Kanaaf har'a asumaan waa'ee Jawaarii asuma irratti xumuraa. Kanuma haalli kan biraa immoo wanti jennu maaliin jedhaadhee tananii har'aaf viidiyoon keenya nu gahaa. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Yoo namoonni karaa dhuunfatiin baay'ee gaaffii tokko na gaggaafachaa jirtan sirriidhaan illee isinii deebiseen ture. Viidiyoo kaleessaamu dubbadheen ture. Kanarra immoo wanti isin hafe hin jiradhee yaadu ani deebii immoo keessuma tokkoon isinii deebisee akka namaa kana jechuudha osoo ta'ini. Kanaaf warri isin deebine kan immoo isin hin galle yoo jiraate ammas immoo na gaafachuu hin dandeessu. Na gaafadha. Viidiyoo biraatti irratti immoo qabadhee isiniif dhiyaadha. Hanga saniif immoo nagaa naataa nagaa keessanaaf jiraadha. Sagantaa biraatiin walitti deebinutti warroonni haga ammaa na hordoftanii na bira dhaabattanii na jajjabeessitan guddaa galatoomaa. Kan maatii kootti dhuftanii dabalamuu barbaadanis kottaa maatii kootti dabalamaa isinii jecha. Nagaa keessanaataa nagaa jiraadha. Rabbiin bakka jirtanitti isin waliin haa ta'u. Bakka deemtanitti bakka teessanitti isinii jecha hunduma keessaniif jechuudha. Nagaatti yeroo biraa yoo viidiyoo biraa akkasumatti walitti deebina. Warroonni viidiyoon kun isinitti tole laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Isiniin jecha asumaan xumuraa. Nagaa naataa nagaa keessa jiraadha.